Arbor, 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 arbor online school. Hordoftoota teennaa kabajamuuf jaallatamoo hordoftoota viidiyoo kanaa an Khalil Arbor Online School irraa guyyaa har'aatis appilikeeshina tokko wal isin barsiisuuf dhufee jira jechuudha. Appilikeeshinni kun maali yoo jettan YouTube irratti akkamitti sa'aatii teennaa sa'aatii baay'ifachuu dandeenya kan jedhu wal qabata. Sa'aatii baay'ifachuu yookiin immoo sa'aatii keessan sa'aatii hanga barbaaddanii geessuudhaaf yoo barbaaddan mala salphaa tokko fayyadamtanii mala kana yoo fayyadamtan appilikeeshina kana fayyadamuudhaan jechuudha. Mala kana fayyadamuu dandeessanii. Appilikeeshinni kuni view Chrome jedha. Isii tana search godhuudhaan Chrome bira deemtanii search godhuudhaan argattanii mi'aan isinitti agarsiisu akka haarayaatti deemee baheetiin jechuudha. Jalqaba Chrome bira dhaqxanii Chrome irraa kadhaqxaniin iddoo olii kana dhaquudhaan maal jettuuni view agar mettanii ni dhiistanii egaa akkatti isinii dhufa jechuudha. Kun gubbarratti .net kan jedhu kana isin yoo barbaaddan guutuma gootanii go jettanii search gootu. Erga search gootanii akkatti isinii dhufa. Akka inni isinii dhufeen booda maal gootanii haala salphaa tokkoon fayyadamtan. Haala fayyadama isaa of eeggannoo guddaa barbaada waan ta'eef fakkeenya namni view barbaade tokko view qofa irratti dalaguu danda'a. Add video jedha view qofa dalaga jechuudha. Watch hour amma kun sa'aatiidha. Test audio sagalee test godhuudhaaf kun immoo view Chrome ilaaluudhaaf kanaaf haalli fayyadama isaa gara step tokkoffaa irratti ilaaluu qabna mee lammaffaa sadaffaa yeroo biraa isinitti agarsiisa. Egaa hordoftoota keenya kabajamuuf jaallatamoo viidiyoo kana hanga xumuraa akka daawwattaniif akka nu waliin taatan abdii hawwii kooti. Kun mana Arbor Online School jalqabamee mana kana like godhuun haa eegallu jechuudha. Hundi keessanuu sakandii 5 like haa goonu. Takka 2 3 4 5 galatooma ulfaadha. Warri like gootan hundi keessanuu galatooma. Isinitti haa baratu harka keessan kan like gootaniin sun immoo harka galii hedduu isinii fidu rabbi isinii haa taasisu. Galatooma ulfaadha isiniin jecha. Egaa akkamitti akka viidiyoo asirratti dabaluudhaan hojjennu immoo tokko isaatiin isinitti agarsiisa. Amma jalqaba gara YouTube channel keessanii deemtanii fakkeenya YouTube channel kiyya bira dhaqumee YouTube channel koo bira dhaqeet iddoo kanarra ni seena. Channel kan koo ni bana. Channel keessa seenee jechuudha. Channel keessa seeneetiin channel tan jettu profaayilii tuquudhaan channel irra seena. San booda viidiyoo kan jedhu irra dhufa. Viidiyoo matakkaa fudhadhu mee fakkeenya viidiyoo fudhadhu keessaa no view kan jedhu tana tanuma kolfaa xiqqoo tana haa fudhadhu. Yoo hin ta'in immoo mee viidiyoo isa kana xiqqoo dheerina qabu daqiiqaa 8 kanaa fudhadhu. Viidiyoo kana bira dhaqee share jedhaani liinkii isaa copy godhee fudhadhee jira jechuudha. Liinkii isaa copy jedheeni kanaaf isinillee haaluma kanaan iddoo share jettu tana tuqxanii egaa immoo isii tana link copy tana tuqxanii viidiyoo fudhattanii baatan jechuudha. Kallattiin eessa dhaqxanii gara view Chrome kan jedhu kana dhuftu. Haala salphaa step salphaa kan hordofuudhaan hundi keenya irraa milkaa'uu dandeenya. Yoo isinitti tole immoo hiriyoota keessaniif share godha. YouTube irratti rakkina sa'aatii dhabuu rakkina waan garaatiin rakkachuu irraa bilisa ni baatu jechuudha. Egaa isii tana tuqnee booda akkam akka goonu tokko isaatiin isinitti agarsiisa. Hanga xumuraatti na hordofaan affeerraa kooti. Egaa akkuma iddoo kana dhufneen jechuudha. Maal goona isa kana eda'uu tana tuqna. Akkuma eda'uu tana tuqneen iddoo tana irratti amma paste godhee jedhaa jira jechuudha. Gadi qabuudhaan quba keenya irratti tursiisnee paste jettu yoo dhufte paste tuqna. Paste kan goonu kun maali viidiyoo dura copy jenneen sani jechuudha. Kun dhufee jira viidiyichi. Ammallee itti deebi'uudhaan gara gadi buuneet paste goona jechuudha. Of eeggannoon ani isinii himu yeroo paste gootan viidiyoo keessan deddeebitanii paste gootanii tokko isaatiin haaluma jalqabaa kanaan paste gootu jechuudha. 4 5 egaa yeroo 5f paste godhee jira jechuudha. Viidiyoo kana yeroo 5f paste godhee jira jechuudhaani garuu viidiyichi maal isiniin jedha yeroo 5f paste godhee viidiyichi itti fufima jedha. Kun eda'uu isinumaa fida gara gadiitti jechuudha. Eda'uu jedhaa deema yeroo isin paste godhaa deemtan. Amma maal goona viidiyoottan paste goone kana tokko isaatiin ni eegalchiisna jechuudha.
fakkeenya as bira dhufnee tuqnaa isii kana. Hordoftoota teenya kabajamuuf jaalatamtoota teenya kabajamuuf jaalatamtoota deebinee jirra. Hordoftoota teenya kabajamuuf jaalatamtoota teenya kabajamuuf jaalatamtoota deebinee jirra. Kabajamuuf jaalatamtoota jirra. Haalonni keessa hin gabbatan deebinee ilaaluudhaan viidiyoo kaanis waliin jira keessa irraa gaarii waliin jira keessa irraa gaarii jalqaba iskuulii keessa sobee jalqaba irraa gaarii ni kana bira irraa gaarii jalqaba ni kana jira yeroo booda gaarii ni kana jalqaba bichasaadha ni kana bira kanaaf een kuflama qaba maanuu haala salphaa mittiin jijjiirre waan ta'eef kanaaf egaa bifa kanaan sagaleen isaa waan baay'ee natti iyyeef sagalee kiyya hin dhageettan jedheeti sagalicha kaballeesseef jechuudha. Haala kanaan tokko isaa taphachiisuu dandeenya. Haala kanaan taphachiisuun sa'aatii keenya kan nuu hin guutamin yeroo gabaabduu keessatti sa'aatii keenyas sa'aatii 4,000 san seera yuutuubaa guutuu dandeenya jechuudha. Garuu of eeggannoon guddaan isiniin jedhu chaanaaliin keessan haaraa yoo ta'e akkasumas immoo of eeggannoowwan taasifamuu qaban hedduutu jira waan ta'eef gama keessattiin na gaafadhaa. Isa kana qofa fayyadamuudhaan sa'aatii keessan guuttachuu ni dandeessu jechuudha. Sa'aatiin kanaan guutame garuu rakkina inni qabutu jira jechuudha. Kanaan alas rakkina biraa qaba. Rakkina inni qabu san immoo akkamitti furmaata kaa'uu dandeenya kan jedhu viidiyoo itti aanu irratti qabadhee isiniif dhiyaadha. Akkasumas immoo yeroo kana fayyadamtan rakkinni maal akka isin mudatu gama keessattiin na gaafachuu dandeessanii gama keessattiinis na gaafachuu dandeessu jechuudha. Horaa bulaa deebanaa isiniin jedha. Haaluma kanaan viidiyoo hir'isuu barbaadan eeksii tana tuttuu ofirraa hir'isaa deemtan jechuudha. Fakkeenya kana yoo tuqu kunoo hir'ate viidiyoo lamatti deebi'ee ammallee hir'ate takka isumaaf isanillee balleessuu dandeessu jechuudha. Kana fakkaataa viidiyoon har'aaf qabadhee isinii dhiyaadhee xumura irratti tiippii takka qaba. Tiippiidhaan qabullee warroonni hojii onlaayinii irratti dalaydan hojii onlaayinii irratti kaaraansiiwwan garaagaraa barbaadan gama baayinaansiitiinis ta'ee gama trust waaleetiin akkasumas paawusiik peeyiidhaan tiroolliinkiidhaan karaa kamiiniyyuu argachuu dandeettu. Paaksfuul illee argachuu dandeessu. Kaaraansiiwwan barbaadan kamiiyyuu TRX ta'ee biitkoyinii ta'ee USDT ta'ee kaaraansiidhuma kamuu kama barbaadan shiibaa eenyu haa ta'u waan barbaadan irraa na gaafachuu dandeessu. Gatii madaalawaadhaan isiniif dhiyeessa jechuudha. Horaa bulaa deebanaa isin jaaladha isin kabaja. Yeroo milkii yeroo gaarii isin haa ta'u. Warroonni immoo saatoshi maayiningii kana fayyadamaa jirtan hundi keessanuu seentanii aktiif akka godhattan guyyaadhaan akka yaadattanii fudhattan asumaan isinii dhaamuu barbaada. Yeroo gaarii isin haa ta'u. Nagaan oolaa isiniin jechuun barbaada. Mana keessan Arboor Online School cimsaa bira dhaabbadhaa. Manni kun keessanii guddisaa walaa guddifnuun asumaan hawwiif yaadaaf dhaamsa kooti jechuudha. Horaa bulaa deebanaa. Arboor Online School.